erga wal arginee yeroo dheeraateera. Maaliif akka kanatti baddan garuu? Buruko maaliif baddeeti? Maal hojjechaa jirta? Wanti haaraan maaltu jira? Wanti haaraamtu hin jiru. Garuu hojii wayii eegaleera. Namatti tola. Eessatti maal jalqabde? Asuma naannoo mana keenyaatti kaaffee banameetu jira. Achi maanaajara ta'een hojjedha. Kaaffee keessa hojii humna hojjechaa oolta jechuudha? Sanumaayyuu guyyaa guutuu namaaf ergamaa oolta? Yoo namatti hafee wayii. Sirriidha sallee hojichi ni ulfaata. Garuu immoo jiraachuuf akkasumas maatii kiyya deeggaruuf dirqama hojjechuu waan hin qabuuf. Hojii koo ati maaliif badde? Anis hojii xiqqoo tokko eegaleera. Mana maxxansa kitaabaa baneera. Fakkeenyaaf maxxansi kun kan kooti. Magaalaa kana keessa hojii akkasii kan hojjetu nama baay'ee akka ta'e garuu beektaa? Ani hojiidha jedhee kana ni eegalu. Yoo ni eegalees immoo nan dhiisa. Mee waa'ee kee nutti himi. Atoo maal hojjechaa jirta? Jireenya bareedaa ta'e akkati jiraachaa jirtu shakkii tokko illee hin qabu. Ani hojiidha jedhee waan tokko iyyuu harkaan hin qabu. Ani nama jabaatanii hojjechuutti amantu osoo hin taane nama gamna ta'utti amantudha. Akkasumas immoo yeroo kootti sirriitti itti fayyadama. Amma inumaayyuu abbaa qabeenyaa tokko faana jaalala eegaleera. Maal? Dhugaa moo? Eeyyee. Kiraa mana kanaas sasiif kaffala jechuudha kaa? Lakki kireeffadhee miti manichi kan isaati. Inumaayyuu galgala yeroon baay'ee isa gammachiisu bakka namni hin jirretti natti heerumtaa jedhee na gaafate. Anis toleen jedheen. Kana jechuun immoo qabeenyi isaa walakkaatti kan koo ta'a jechuudha. Dhugaa baay'een siif gammade. Beeka bareedduu koo. Ani immoo akkamitti akkasiin abbaa qabeenyaa argachuu dandeessanii fi akkamitti akkasiin kiyyeessitanii isiniin barsiisa. Sana booda atis hojii keessa kaaffee jettu kana ati immoo hojii keessa bu'aa hin qabne ni dhiistu. Akkasidha miti? Dhugaa osoo ta'e baay'een jaalladha. Jireenya qananii jiraachuu baay'ee nawwa. Sirrii kee jette. Jireenya akkasii baay'ee namatti tola. Garuu immoo qabeenya namaa irratti akkas gochuun xiqqoon ulfaatu? Hojii dammaqoo. Akka yeroo ta'e malee amma dhugaa dubbachuu fi jireenya qananii osoo hin jiraatiin eenyutu waa'ee sirrii fi waa'ee dogoggoraa yaada jetteeti? Dammaqoo maali yeroodhaan maaliif deebitee si dhukkubee moo? Lakkina dhukkubee miti bareedduu koo. Walgahii marsaa jalqabaa dhume jennaan hanganni marsaa lammataa eegalutti tajaajilaachuu barbaadee dhufe. Lakkana gaadha. Dhista miti? Riyyuu tokkodha. Akkam? Akkam nagaa keessanii? Kitaaba kana eenyuuf fide? Kitaaban yeroo dheeraatiif barbaadaa ture miti kitaabni kun? Maxxansa kun. Waan ajaa'ibaa. Kitaaban gabaarraa barbaadee dhabe kitaaba kanaa fi jildii tokkoffaa kitaaba seenaa Oromoo jedhu ture. Waan baay'ee ajaa'ibaa. Uffata koo jijjiirradheen dhufa. Dammaqoo laaqana dhiyeessu nyaattee baata? Lakki natti barfata waan ta'eef natti hafu. Garuu irbaata sana affeera sanaan jette sanaan dagalte akkuma jirutti jiramti. Ani irbaata sin affeera siin jedheera? Hin dagatte moo galgala akkas naan jettee turte? Dammaqoo hin daganneen. Nan dhufa. Akkamitti osoo nan beeksisee dhufuu danda'e? Maalichi kan isaa miti moo? Ta'us furtuunaa laateera waan ta'eef na beeksisu turre ture. Sirriidha. Amma eenyutu irbaata jedhee amma isa eegaa bulaga. Waan kana immoo jaallateera. Kennaa godhee laadhaaf naaf hin laattu? Maal rakkoo qaba bareedduu akka gaariitti sii laadha malee. Galatoomne. Kanaafuu irbaata hojjettee eegdaan jechuudha kaa? Eenyutu annatu lakki. Paastaa ajajeen sugummoo qofaatti ajajeen isa walitti ta'u ishee laadhaa. Jedhaagaa yeroo gaarii qabaadhaadhaan deema. Nagaatti. Nyaanni kun foolii isaa waan baay'ee urgaaf amma nyaadhutti ariifadheera. Wow! Baay'ee mi'aadhuudha. Alli kee ariifamu. Isi malee Dammaqoo. Abbaa manaa koo ta'uuf jettamti. Kana caalas kunuunsuun qaba. Galatoomne. Kennaa kana sila waan ilaaltee jaallattee fi
Siffiti. Wow. Ayi kamu tire? Iya. Ilaaluuf samdameera kanaaf dafeenii kamu jettee. Oh, kitaaba kana naaf fiddee. Baay'een gammadee dhugaa. Galatoomi bareeddu. Isi malee kana caalaatu siif mala. Garuu haasofnu kitaabota baay'ee waan barbaaduuf hiriyaa keessan wajjin wal quunnamsiisuu dandeessaa? Marri koo qamaree hojii isheedha miti. Tole bilbila isheen siif ergaa. Tole. Siif erge. Tole. Nan barreessaaf kanaan achi boriin bilbilaaf. Tole. Damma koo. Maal taati? Waa'ee gaa'ela yeroo darbe jetti sana akkam goote? Baay'ee natti tola abbaa manaa kee ta'uudhaaf ariifadheera beeki. Akkas taanaan namatti tola. Ani haadha manaa kee ta'uuf baay'ee ariifadheera. Baay'ee galatoomi. Sin jaalladha. Baay'ee illee baay'ee. Tole. Haa dhugnu dhugaa. Oh. Usi, akam? Enggak gitu? Nur? Akam? Enggak gitu? Jerap. Hojin akka? Hojiin bareeda si biroo? Hojiin kun akkuma biraallee gaadha. Yaala bareedaatti siif deemaa jiran. Har'a maaltu garan si fidee? Har'a hojii xiqqoo tokko eegalee beektaa? Laaluma ishee ta'a. Dhimma darbe sana irratti isa bareechaa turedha? Sadha. Akkasii? Waraqaa wayinaa beelii mallatteessisiisu dhufee walga'ii seenii na jalaa ture. Ati nagumaan dhufte? Abeel hojiin koo toora akkanaaf qabatuuf na gargaaree ture. Sumaaf jedheen kennaa kana kennuuf hin dhufe. Ammayyuu mana maxxansaa sana keessaa daakuu waraqaa jala naanna'aa oolte jechuudha? Eeyyee hojjechaa man jira. Abeel wantoota jiran erganaaf sirreessiin booddee haala gaariitti naaf deemaa jira. Ilaa hojii bareeddu. Ati yeroo namni gamna ta'e isiin jedhu nama dhageessu. Hojii dadhabbiinsaa guddaa bu'aan isaa immoo xiqqoo ta'e jala fiiguu jaallata. Maaliif akka kiyya kanatti gamna taatee abbaa qabeenyaa tokko jala lixxeen jiraattu? Fakkeenyaaf ani waraqaa kana irratti mallatteesseera. Amma immoo Abeeliin hin mallatteessisa. Sana booda haadha manaaf abbaa manaa taanaa jechuudha. Kana jechuun immoo qabeenyi hundinuu kan waliin keenyaa ta'a jechuudha. Naaf hin galle. Walii mallatteessitanii qofa haadha manaaf abbaa manaa taatumoo Abeel cidhaan barbaadu? Eeyyee ani maaliif akka inni cidhamaan maal jedhuuf carraa laadhaa? Waan hundumaayyuu ariitiidhaan hin xumuru. Sana booda immoo hagan isa hiikee qabeenya isaa walakkaatti radhutti baay'ee jarjareera. Akkas gochuun garuu sirriidha. Maal jechuudha? Jechuun koo wanta ati gochaa jirtu sirrii mitis cubbuudhas. Isumaayyuu immoo Abeeliif wanti kun hin maluuf. Maal jechuudha? Jaallattee ni Lakki jaalala miti. Inni hojiin koo akka daandii naaf qabatuuf nama oolmaa naaf ooledha. Kanaaf immoo ati yeroo shira irratti taphu callisee si ilaaluu hin danda'u. Maal jechuu barbaaddeeti? Dubbadhu kam? Maal yaaddeeti? Na dhageessa? Ani hiriyyaa kee ta'ee malee diina kee ta'ee nan beeku. Qaba akkasii ana waliin dhaabe. Si galeeramti? Lubbuk. Ifama guddaaf walgeetu baay'ee rakkatee waan an godhuudhaaf.
Urji, akkam nagaa jirta? Har'a akka beellama qabnu garuu beeku. Eeyyee beellama hin qabu sirrii jette. Dora maal? Ta'i wali. Abi, oolmaa kootee jirta kennaa xiqqoo kan siif kennu barbaadee as dhufe. Rakkachuun sirriitti ture miti. Rakkoon qabu waan naaf kooteetti yeroo madaalamu xiqqaadha. Baay'ee galatoomaa. Kam qaba. Jedhaa kana caalaa ta'uu hin danda'u. Deemuu qaba. Ishii yeroo gaarii si faatu. Bareedduu. Yeelaan ture miti. Baay'ee. Walkeetiin uffatti dheerate waan nan dhufuudhaaf. Buko, ani mallatteessee raatti irratti mallatteessiti galgala fidii kottu. Ani immoo irbaatatti jaallatu nu jedhee egaa. Yeroo gaarii. Abi mallatteessin. Maal taatee jira? Akkoo jira moo? Abi, akkamitti akkasitti moo hin beeku. Garuu waraqaa kanarraa kan otoo mallatteessitu ta'ee gaariidha. Ilamaa siin kun nama akkati beektu miti. Wanti hin beekne baay'eetu jira. Waa'ee maalii akka haasaa jirtu garuu beektaa? Beeka. Amma nuuf akka nutti ulfaatu beeka. Garuu isheen qabeenya kee barbaaddee akkasitti heerumtuu fi ishee qabeenya kee gargar irratti hin booddee immoo sirraa akka gargar baatu nutti hin teetti. Kanaaf wanti kun utuu sitti hafee gaariidha. Isheen gonkumaa dogongortee akkas gochuu hin dandeessu siif galee. Kanaafiyyuu maaloo naaf galee. Maali dhalli lammaa? Dubbisi gaa. Waraqaa yeroo gaa'ila keenyaa waliif mallatteessinedha. Anaan immoo waan nageef asumatti akka dhaabbatu barbaada. Qoosaan akkasii kun ammayyuu jiraa? Inumaayyuu immoo yeroo waliif mallatteessinu qabeenyi hundi isaa kan waliinii keenyaa ta'edha. Kanaafiyyuu kan go'amuman barbaada. Waa'ee amala keetii kanaan dura yeroo namoonni natti haasa'anii hin amanuun ture. Garuu maal sitti fakkaate? Waan si ajaa'ibu waraqaa kanarratti kanan mallatteesse qabeenya erga wal fuunee booda horannoo akka qooddannuudha malee qabeenya kanaan dura qabnu akka qooddannu miti. Kanaafiyyuu qabeenya waliin qabnu hin qabnu jechuudha. Maal? Gannaa baay'ee. Simba?
Maltade, o politico, malida. Maltu mami natina softo, maltade. Malida politico maltu mami. Eenyu? Riya ko da. Eessatti beektaa? Riya ko da jaalallee ko. Kuni moo? Iyyi. Kuni moo? Hin ta'u. Ta'uu hin danda'u. Maltu mami maaliif akkas ta'aa jirtaan? Hiriyaa koo dhabar kun maal jechuudha? Riya ko da jechuudha. Ta'uu hin danda'u. Kun sasumaan ta'u. Beektaanii? Hin ta'u. Hiriyaa koo dhan siin jedhee dhageessu? Yaa waaqa koo hin ta'u. Kana manuu hin danda'u. Na argita waan hin godhu sitti agarsiisa. Iskabbaayuu politico. Nan hojjedhaaf. Na argita. Maaliif akkasii goona? Yoo ati walii galtee ani karoora qaba. Maal goonu? Namichi kun jireenya keenyatti qabateera. Nuti immoo dabaree keenya jireenya isaatti taphachuu qaba. Akkam goone? Deebisee akka inni jireenya isaa keessatti dogoggora akkasii hin hojjenneef isa barsiisuu qabna. Maal goonu re? Maaliif ati fiddee mana dhuftee? Surraa! 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 Asitti bareedu. Kan kos gaarii miidhagdu ta'ee qabu. Maal ta'e? Na gammachiiste. Foolii kee kanaaf
Surah. Bareedaadhu. Surah. Akkatti na dhagaa jirtu beeka. Tuffii akkamitti osoo na dhageessu kanatti na jalaa callistu. Inni dhimma keeti. Hundumaa foon lukkuu na kajeessiseera. Teekaawwee hojjechiisii naaf fidi. Foon lukkuu? Sammuu teekaawwee koo? Eeyyiin foon lukkuun siin jedhu. Gurri kee yaasamu? Suuraa! Sirriitti immoo cheekii godhu. Hoteela intarnaashinaaliidhaa ta'uu qabu. Garuu dammaqu. Iddoo kana waan masiin qajeelchifne anis waan ooftu horii isaa waldaadha. Tarii ni fufte moo? Maal jechuudha natti qoosaa jirtaa? Yoo nuuf faayee malee wanta hin barbaadu naaf hin gootu jechuudha? Lakkinatti akkas jechuu barbaade osoo hin taane ani maal sitti fakkaata? Ati maal humna akkanaan jettu hin barbaadu. Kan biraan immoo maal ta'uuf? Kiisaa fi yeroo darbee akkatti naaf bittu hin barbaadu. Yeroon hojii mana keessaa hojjedhuuf baay'ee na barbaachisa. Yeroo nyaata bilcheessuu burkisaa ija na balleessaa jira waan ta'eef. Polisi famta. Yang konon kan andro wae sastia saturi kudo isada. Bayi nama gudda. Nama kabajamaa akkamiseeti. Ya. Malu ya berat. Dan di sini kita tengah mana mau kita malah kabik. Oh, mana dah. Hukumati. Ada mana ke kanan kecu. Baik cerong. Betul ya? Oh, sama mana? Bukan aku tu berlewat di masuk sini kan. Dah jalan. Dah Dewi. Hello. Bukan baju itu kibat ini. Yalah tu. Saya nak ganti. Bukan baju makanan dua kali dapat. Dubartii akka kiyyaanni waaqarra buufate eessatti arganii fuudhu jetteeti. Dureessi akka keessa akka kana jedha. Ana irra koo laaltee malee keessi koo baay'ee dhumeera. Kabajaaf jaalalli naaf qabu laaleensa jaalladhe malee jireenya jaalladhe miti. Waan kana qoosaadhaaf hin jettu taanaan dhugumatti kan jireenya sirriitti siif galeera jechuudha. Keessattiyyuu warreen jaalalatu caala jedhanii jaalala da'uu godhachuudhaan hawwii keessa isaanii hawwii garaa isaaniitiin keessa isaaniitti guddachaa jiraatan jechuudha. Maaloo isaanii dhiisi. Isaan irbaata addunyaachaa jiraatan. Ejjennoo fi iftoomina kee kana baay'ee jaalladhe. Maal qabatoo dubartoonni hundumtuu akka kee kana ta'an. Silaa hundumtiyyuu akka mana mootiitti jiraataa jirtu. Maal godha wal namaaf hin qixxeessu. Akkasumas immoo wal jala nama dabarsa. Namni jireenya isaa keessatti ejjennoo sirrii murteeffachuu hin dandeenye akka nama bishaan keessa dhaabbatee dheebotuuti. Dhugaa dubbachuuf ati dubartii addaati. Mi'a ammatuu ana waliin. Yaada kee hunda isaa hubadheera. Bulfataatu bultee nyaata jedhan. Waan garaa kee hunda asooftee hin xumurin. Waan gadachiitee agoon. Dhugumatti. Itoo kaampaanii guddaa tokko hoogganee jedhanii sitti kennanii akkam gootee akka hooggattu yaada kee kan irraa bachuuf nama rakkisu. Maal godha jetteeti inni akka kee kanatti yaadu. Haguma ba'ee ol seenu wantoota goggee irratti argu uffataa fi abaaboo bitee mana keessa godhu. Antara namun ada aku ada itu.
Nyaaduna dordinannya jadi nyaaduna. Surako, amma irratti jaamummaa jaalalaatiin sitti cancalamiin jireenyaan jijjiiramni akka jannata abjuus waliin garbuumee eegaa jiraadhe. Garuu amma jaalalan keessa kooti siif qabu akka waraqaa bubbeen fuudhetti keessa kooti baasee gatee. Ani lafa garaan koo barbaadu bakka dheebuu isaa dhuunfadhee yaadaa ture sana deemee nan barbaadiin simboo irraa nagaatti. Barfatti gane madamchi meera jedhee kan siif bilbile. Konkolaataa kiyyatu garaajii tureeti. Aga achii hojjetamee dhufutti jedhee kana. Ati amma osoo namichi nama gufiin si deemu qabna. Korojoo kee qabattee dhuftee? Darbi. Surah. Mana? Asitti maaltu godhamaa jira? Naafin gallee lama taatanii irratti qoosaa jirtu? Surraa, dhimma cimaa kan si barbaadan maal ture? Waa'ee si haalli baay'ee natti ulfaachaa jira. Ataa kun sammuu kunuuntee amma manatti galuu nama jibbisiise. Manatti galuu nama nuffisiise bakka nuffisiise. Sababni isaa yeroo mana galu kana biti, kana dhiise, kana fidi, kana hin fidin yeroo hundumaa waan isheen garuu kanaaf miirri isheen naaf qabu kan jaalalaa haa ta'u qabeenya kun barbaaddee haa ta'u waan hin beeku qabu. Kanaaf iyyuu waliin bareedee tariitii waan ta'eef qorran geenyadhaan kan adeemsisi barbaadu. Waan salphaadha. Ati yaada kootti walii galte taana furmaata tokko argina. Yaada koo ofitti walii galte. Mee akka bu'e fanni sinaan jedhamanii waan ati naan jette kamiyyuu kana waan baay'ee salphaadha. Ati yaada kootti walii gali malee haala salphaa fuudhata. Alayyaa tokko kanaan jireenya kee keessaa na baasuu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee. Damaku. Onko. Jirta. Jira. Sagalee kee dhabeetan. Waa'ee fayyummaa keetu na yaaddeesseeti. Narraan fagaatiin sagalee kee narraan fageesse. Tolee Damaku. Barbaada jitu. Eenyu kan sa'aatii kana? Ture halkan bana. Dhufe. Akkam manni obbo Surraa sidhamti? Maal ture? Manni yaalaa obbo Surraa mana taa'e akka inni yaalii isaa hordofu murteessee ture. Ani immoo akkan isa hordofuuf bakka bu'een.
Sorry, doctor. Marsiti, anak itu untuk kalian. I think bedas mengkapalan advokat berkoji kisah amindas. Amma wantan boleh saja dengan rumah buka tercuda. Ansurana kan dia bisa argufis deh, ijazah dia kan ilan berwan. Wantan boleh saja dengan rumah buka kasih mata berwan bersih kapal. Kosa jirta fayyummaa irratti qoosaan hin jiru. Naga lamu waa'ee isaaniis abshaara ta'e jireenya kee jijjiiruu kan danda'u qarshii hojjettee miindaa waggaa guutuu kan isaan si kaffalu dandeenye si kaffalu. Tole Ifama obbo Surraa bira na geessuu dandeessaa? tutti addi gaariidha. Isaa biraan natti agaruutti yaadi. Surraa doktariin kee dhufteetti. Tole. Obbo Surraa. Oh. Kam jirtu? Akkam. Nagaa Galata waaqaa. Nagaa. jirtu? Akkam. Naguma? Jira galata waaqaa. Akkam? Nagaa. Jabaatanii? Noor. Kami haalli keessan? Amma waan jiru. Maal jettanii? Amma waan jiru. Ifama akkasii isin ilaaluun danda'amti? Isi, oman mati. Nana, zi. Ani waan hin dhaga'u natti ulfannanan akka waan bakka hojiitti dugdaatti dhufee fakkeessaa jira malee zi. Dhugaa keetii? Hin miidhamne? Iji kee sirriitti ni argaa? Hin miidhamne. Doktoroonni duraan na yaalaa turan sitti hin Ani homaan dhageenye. zi ni argama. Kun hundi maaliif barbaachise? Garuu maaliif akkan akkas gochaa jiru sitti agarsiisaa turtu. Jaamummaan isa argaa jirtu kana caalu maantu jira? Sababa koo bartee? Bareedduu koo waan kanatti fudhattee turte sababiin isaa yeroo fudhachuun barbaachisu waan ta'eef kan baay'ee si jaallatu immoo beekta. Magaalaa ture. Damma koo. Oh. Isin badeemni dooktar maal haalli fayyaa isaanii maal irra ga'e? Ilaalleerra waan jiru garuu haalli fayyaa isaatii baay'ee ulfaataadha. Marraan deebi'ee arguu isaatii baay'ee dhugaadha. Abdiin qabu jechuudha. Damma koo akkasin jedhini maalu damma koo ni ammaatti. Akkas ta'uu hin qabdu. Har'a carraan arguu keetii dhiphaadha jechuun bor deebitee hin argitu jechuun miti. Jabaachuu qabda. Sirriidha damma koo maal akkasin ta'e. Tole. Ifamaanii deemee qaba. Galatoomi doktara. Galatoomi. Obbo Surraa jabaadhaa. Dhufeensi nu badhaa. Tole. Galatoomi. Damma koo nan dhufa geggeesseen. Tole laa ta'u. Damma koo. Oh, maal jetti? Eegas dhukkubee kaasee hojiin sun seeraan deemaa jiru beektamti. Jechuun sababa achi hin jirree fi hojiin seeraan deemaa jiru. Utuu anaan bakka na buustee immoo hojichi seeraan hin deemee yaada. Oh, yaada gaarii. Anis isuma yaada ture. Gargaaraan kunaatu waan jiruuf waraqaa dhimma kana wajjin wal qabatu tokko mijeessinaan isa waliin taatanii xumurtanii hojjechuu dandeessa. Yaada gaarii. Waa damma koo dhugaa baay'ee natti toleera. Hojiin seeraan waan deemaa hin jirree fi utuu bakka sana baay'ee hojiin gaarii ta'ee deemee yaada. Baay'ee natti toleera. Rakkoon qabu. Fayyitee immoo bakka sanatti akka deebitu abdii qaba. Rakkoon qabu damma koo. Egaa hundi keenya akka beeknu har'a sababa asitti walitti qabamnee sirriitti beekna jechuudha. Sanadni jijjiirraa aangootiinis ta'e bakka bu'ummaadhaan namaaf kennuudhaaf haala gaarii ta'een qophaa'ee jechuudha. Kanaaf isaan mallattoodhaan aangicha dabarsuu jechaadha.
Waan baay'ee namatti toludha. Hanga yaadne olitti xumurameera jechuudha raawwateera. Isiniifuu ati galatoon egaa immoo hundumtuu raawwateera. Suuraa carraa gaarii siif hawwa. Dhaabbaticha akka kan dhuunfaa kootii ta'uuf waan nama jalqeessiteef guddaa galatoon. Baay'ee waan jirti hin fakkaanne. Maal jechuudha? Sanadis nama mallatteessitan kun hoogganaa seeraa wajjin gorsaa seeraa wajjin mari'adhee sanada faayidaa tokko hin qabnedha kan isin mallatteessi. Hojii bareedaa. Hojii bareedaa. Hojii baay'ee bareedaa. Isin amma suuraa wajjin lama taatanii shira kana irratti hojjettanii dhaabbata kana fudhattanii hoogganuuf. Yeroo amma kana guutuu hunda sosobaatu ta'e isi keetu arguumoo? Eeyyee. Akkamittiin akkas na gootanaan? Carraa gaarii isinii qabu. Waan isin gootan hundumaaf ulfaadhaan isin jechuu barbaada. Waraqata isin amma mallatteessitan kana fudhattanii dhaabbata kiyya saamuudhaan mucaa kana wajjin hoogganuuf. Waraqata kana irratti mallattoo mallatteessee jiraate waraqata yookaan bunka faayidaa tokko hin qabnedha. Abbaan gorsaa seeraa wajjin ta'uudhaan hayyuu keessan waan hin beekuuf kan natti qopheesse. Suuraa maaksii kee akkasii. Amma irraa gadi ba'e callisi. Ati immoo namichi addaggiinana. Bakka inni dhaabadhuutti yoon si argi. Si ajjeesee soorata hallaatti si taasisa. Ka'ee ba'i mana kun. Ba'i darari. Deemi darari. Amma tasgabbaa'e.